Magaalaan Olanciitii giddu gala sochii dinagdee taatee akka fullaatu gochuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu bulchiinsi magaalittii beeksise. Magaalaan Olanciitii magaalota godina Shawaa Bahaa keessaa tokko yoo taatu, magaalaa Adaamaarraa gara bahaatti kiiloomeetira 25 fagaattee daandii guddaa gara bahaa biyyattii geessu irratti argamti. Sarara baaburaa Itiyoo Jibuutii ordoftee bara 1930 hundeeffamuun ishee kan himamu magaalaan Olanciitii bulchiinsa gandaa lamaan caaseffamtee jiraattota 62,000 ol of keessatti qabattee akka argamtu ragaan bulchiinsa magaalittii irraa argan ni mirkaneessa. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Olanciitii obbo Daawud Kabbadaa ibsa adda Adaamaa Broadcasting Serviceef kennaniin umurii fi guddinni magaalaa Olanciitii kan waliin simne ta'uu eeranii yeroo ammaa kana carraa guddinaa magaalittiin qabdu mara fayyadamnee hirmaannaa uummataan dabaallee guddina magaalittii si'eessuuf karoora xiiqii baafannee hojiitti galleerraa jedhan. Hawaasni keenya bara haaraa kana keessatti qophii karoora xiiqii sadarkaan jiru qopheeffannee irratti marii bal'aa taasisaa turuun keenya beekama. Kanaaf uummanni bal'aa, uummanni naannoo keenyaa, uummanni Itoophiyaa guutuu kanarratti xiyyeeffannoo gochuudhaan bara itti aanutti akka hojjennuu fi waliin qophaa'aa jiraachuun keenya beekama. Keessattuu daandiin konkolaataa fi sararri baaburaa guddaan gara bahaa biyyattii geessu magaalittii keessa qaxxaamuree darbu magaalittiin sochii dinagdee halkanii guyyaa akka keessummeessitu carraa kenneeraaf kan jedhan obbo Daawud. Potenshaala misoomaa magaalittiin qabdu faayidaa hawaasaaf oolchuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Magaalli keenya magaalota daandii Itiyoo Jibuutii toora kanarra darbuun naannoo dinagdeen cimaa toora kanarratti socho'aa dinagdee naannoo kana akka sadarkaa biyyaatti qabnu keessatti daandiin baaburaa qaxxaamuraa magaalaa kana keessa darbaa dabalataanis daandiin Itiyoo Jibuutii asiin kan darbu waan ta'eef sochiin dinagdee guddaatu toora kanarratti taasifamaa jechuudha. Rakkoo daandii keessa magaalittiin qabdu furuuf bara 2015 keessa daandiin koobilii abbaa lootii 1 fi abbaa lootii 2 qarshii miliyoona 4.2 hojjetame tajaajila hawaasaaf banaa ta'us obbo Daawud dabalanii himaniiru. Warshaan xaa'oo fi industiriin qonna qindaa'aa magaalaa Olanciitii keessatti ijaaramaa jiru dargaggoota magaalittii hedduuf carraa hojii uumuu bira darbee ce'umsa teekinooloojii fiduun guddina magaalittii kan ammayyeessu ta'us ibsameera. Kana malees addaan ciccitiinsaa humna ibsaa hambisuuf tiraansfoormera dabalataa galchuu fi poolii mukaa gara poolii konkiriitiitti jijjiiruun ibsaa daandii irraa diriirsuuf kantiibaan magaalaa Olanciitii obbo Daawud Kabbadaa Adaamaa Broadcasting Serviceetti himaniiru. Ibsaa daandii irraa baawuzaa akkasumas tiraansfoormera haaraa gashuudhaan dabalataan immoo poolii konkiriitii mukarraatii gara poolii konkiriitiitti jijjiiruudhaan hojii guddaa waajjira ibsaa wajjin kan hojjenne ta'uu isaati. Magaalaa Olanciitii qulqulluu miidhagduu fi jireenyaaf mijattuu gochuuf mooraa bulchiinsa magaalittii miidhagsuun hawaasichi irraa baratee qe'ee isaa akka miidhagsuu fi qulqulleessuu gochaa jirras jedhan. Guddinaa fi misooma magaalaa Olanciitii ariifachiisuuf qorannoon pilaanii misooma qe'ee LDP xumuramee piroojeektii misoomaa hektaara 70 irraa qubatu handhuura magaalittii keessatti hojjechuuf qophiin xumuramuus ibsaniiru. Bara kana keessattuu magaalli keenya kun akka isheen sadarkaa tokko fuulduratti tarkaanfattuu fi qorannoo pilaanii misooma qe'ee jedhamu bara kana hojjennee jirra. Innis hektaara 70 irratti gidduu magaalaa irratti hektaara 70 irratti kan qubatu. Bulchaan aanaa Booset obbo Guutamaa Biiftuu gama isaaniitiin hojii misoomaa fi nageenya aanichaa amansiisaa gochuun walitti hidhamiinsa baadiyyaaf magaalaa cimsuuf hojjetamaa jira jedhan. Hojii misoomatis bal'inaan kan keessatti hojjetamaa ta'uu kan jiru ta'uu isaati. Fakkeenyumaaf kaasuudhaaf inisheetivoota adda addaa kan akka qonnaa qamadii, atara boonsituu, boloqqee, boqqolloo, saliixa maal kana hojii wal qabate aanaa keenya keessatti yeroo ammaa kana bal'inaan facaafne isaanirras dabree akka muuxannoo gaariitti illee wanni ta'u akka aanaa keenyatti kan argamu kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Jiraattonni magaalaa Olanciitii tokkos yaada kennaniin yeroo ammaa kana jijjiirama magaalittii keessatti mul'ataa jirutti kan gammadan ta'uu himanii hirmaannaa isaanii cimsanii bulchiinsa magaalittii cinaa dhaabbachuun jijjiirama caaluuf kan hojjetan ta'uu ibsaniiru.